Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee. Mala jijjiiramaa ilaalchisee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummatarraa ka'aniif deebii kennan. Deebii kennan keessa miseensonni mana marichaa kaasan keessaa dhimmoota ijoo sadii irratti kan xiyyeeffatee fi torbanoota darban keessa miidiyaalee hawaasaa irratti ajandaa uumaa turan tokko tokkoon isiniif kaasaa na waliin ta'a. Wayyaanee waliin dhoksaatti waliigalteen godhame. Oromoon abbaa dabare. Naannoo Amaaraatti humni ani faannoodha jedhee hidhatee socho'aa ture maalirra akka ga'e. Dhoksaan TPLF waliin waliigalteen godhameera jedhuuf deebii kenname irratti addi bilisummaa uummata Tigraay waliin dhoksaatti waliigalteen ta'e tokkollee akka hin jiraannee fi nagaa barbaanna jechuun waliigaltee dhoksaa adeemsifna jedhu akka hin taane waliigalteen dhoksaanis faayidaa hin qabu jechuun eerani. Nagaa hin barbaanna. Geenyi yoo dhufe immoo jalqaba irratti fayyadamaa kan ta'u uummata Tigraay. Ka'umsi walitti bu'iinsa biyya keessaa wayyaanee ta'uu fi innis waraanaan injifatamuusaa waan hin fudhanneef biyya nagaa dhowwachuun aangootti deebi'uuf tattaaffii taasisudha. Daandiin hordofnu Itoophiyaan nagaa akka taatu waan ta'eef nageenya barbaanna jechuun marii dhokataatu gaggeeffama jechuu akka hin taanes muummichi ministeeraa hubachiisaniiru. Itti aansuun dhimma abbaa dabaree taatanii yookaan taranyaa jedhu waliin gaaffii ka'eef olola Oromoo irratti adeemsifamu deebii gahaa fi kan diina naasisee deebisan. Akkas jedhan Oromoon mirga isaa kabachiifachuuf seeraanis ni danda'a. Seenaanis maqaa qaba. Amma Oromoon kan barbaadu nama faaruu faarfachiisu osoo hin taane kan hojjetee jireenya isaa dinagdeedhaan jijjiirudha. Yoo dhuguma bakka bu'aa Oromoo taate kana raawwadhaan ummatichum ofiif itti beeka. Biyya gamtaan ijaaruu barbaachisa malee biyya akka ibsaa dabareedhaan bulchina jechuun sirrii akka hin taanee fi abbaan dabarummaa jedhamu maqaa lafarra jiru akkasumas qoodamaa jiru kan hin agarsiifnedha jedhan. Ani waanan muummicha ministeeraa ta'eef Oromoon waan argachuu qabu dhabuu hin qabu. Biyyi uqubii miti kan dabareedhaan gaggeessan. Oromoon bu'aa argachuu dhiisii waan isaaf malu hin argan. Ani waanan muummee ministeeraa ta'eef gahee Oromoon argachuu qabu dhabuu hin qabu. Biyya kanatti Oromoon baay'inni isaa 35dha. Garuu dhaabbilee federaalaa keessatti hamma baay'ina isaa iddoo qabatee hin jiru jechuunis eeraniiru. Dhimma itti aanu garii faannoo ilaalla. Naannoo Amaaraatti humna faannoo jedhamu akka jiru beekaman illee isaan fakkaachuun uummata hiraarsaa turanii fi maqaa faannoo baatee deemaa kan ture raayyaa isa biyyaa ganuun gara qe'ee deebi'ee ani faannoodha jechuun uummata isaa irratti dhukaasuun saamuun meeshaa aadaa ta'e kan raayyaan ittisa biyyaa qofa qabatu saamii ganuun garii gurachuun garii immoo ittiin daandii cufee horii uummata irraa saamaa kan ture akka ta'e muummichi ministeeraa ifatti dubbatan. Kanaaf immoo olaantummaan seeraa mirkanaa'uu waan irra jiraatuuf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasifameera. Cimees kan itti fufu ta'a jechuun deebii qubsaa finxaaleeyyii Amaaraa fi warra gaafficha kaaseef gahaa ta'e laataniiru. Eegaan dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataa irratti gaaffii fi yaadolee miseensonni mana marichaa kaasaniif deebii kenname qabadhe kana fakkaata. Turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.